نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. yaada jiru artii keessaa baataniiti artii ala jirtan moo meessi akkamitti deebiftan akkamitti laatan gaafii tanaa falmataa sabboon muduraalee san malee sabboonummaa sabboonummaa jabaattee diin keessaan namutti malee gartee hospitaala guddaadha hospitaala gartee qalbiidha hawaasa kana walla ijaa miti ijji daayiraa turuba gartee jirta hiikaa sadii baqe ajalun musmandaa jennaan hawaasa keenyaan gurra qalbii qaa'u eegallee gurra qalbii qaa'u nu caqasanii. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daawwattoota keenya kabajamoo jirra jirtu harka fuudhe baga walitti deebine an ahmed najaash muhammad ibrahim buleessa keessan deebi'eetiin jira tun sagantaa muuxannoo jireenyaati arraan tana nama addaatiin isinii qabadee dhufe hoggaan jedhu hedduudha irraa gammadu teessanii inshaallah gaafilee hawaasni sammuu keessatti gaafachaa jiru hedduutu arraan tana isaan inshaallah isinii deebi'a. Namni arraan tana wajjin jirru abbaa keenya buleessa kiyya guddaa jechuudha danda'a. Kabajamoo artistii Oromoo, artistii Islaamaa beekamaa Falmataa Roorroodhaati. Irra turtiin teenyaa turtii artistii Falmataa Roorroo waliin goonu keessatti jalqabarraa hanga dhumatti nu waliin tura akka muuxannoo irraa fudhattan abdiidha qabna inshaallah. Falme salaamu alaikum warahmatullahi. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Gamanaan gama bitaatiin nama lamaan isin marsinee jirra. Qomatti hin dandeenyu. Inshaallah turtii bareedduu wajjin goone illee yaadna. Inshaallah. Maqaa daawwattoota keenyaatiin maqaa hawaasa bal'aatiin muuxannoo jireenya keessanii nuuf dabarsuudhaaf hayyamuu keessaniif galatooma isiniif ulfaadha. Galatoomaa isinis. Dura irratti jechuudha. Falme sagantaalee dabalee yaanta isin wajjin interview godhan laaluun ture. Sagantaa teessanii daawwadha. Sagantaa lama sadii akkas waan ga'uurratti wanni hedduu irraan tole Quraana silaa warri akka keenyaa silaa biyya hunda Quraana arguu danda'u hinaafaziin kana harkee ka dubbisu hanaafaziin isinii haffazamuusaa Quraanaatu hedduu laafaadha moo falmataatu jabaadha. wanni hedduu na gammachiise waan sani hawaasni illee wanni hedduu irraa gammade waan sani. Dhaalika fadlullah. Yuutii man yashaa. Akkasii Quraanni sun bakkuma jira. Bakkuma jira inshallah. Quraanni nu dura dhageenye sun wanni gatantaree jirti. Injirtu inshallah. Inshallah akkas abdanna. Mee hogguuta akka sagantaa teenya jalqabuudhaaf Quraana sagalee teessanii wajjin nu banta. Rabbi isin irraa haa مرحبا قلتهم ما شاء الله ربنا يغفره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما شاء الله صدق الله العظيم. صدق الله.
takkan. Santaji. Warri fagoo jirtan, warri dhiyoo Saya jirtan. agama dukkan yo. Duraan dursee salamtaa Islaamaa, salamtaa Waaqayyoota. Assalaamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaa baga rabbiin har'agaa bakka jabdutti waan jabdurra wal dhufne wanni dubbachuu barbaadu. Namni jabaan, namni gartee kaayoo qabu, namni laffa'ee hatta waan biraa dhiisii maqaa isaallee quraana gubbaa katabaan si nyaachisaa. Bar quraana gubbaa katabu kan jiru. Quraana gubbarra maqaa isaa Abdullahi Muhammad jee osoo hin ta'in hojiidhaan. Amma riwaayaa Hafsi yookaan jedhan Hafsiin kun nama beeku. Kan wakka falmataa kana quraana qaraasisee Quraana. gartee gosa quraanaa kan rabbi irraa bu'eerraa gosa quraana gartee rabbi irraa subhaanahu wa ta'ala bu'eerraa gosa takka Quraana hasaa jedhanii. haasaa jedhanii qaraasisaa jedhanii. Masyaallah. Akkasii namni kaayoo qabu namni galma qabu namni gartee ikhlaasa lafee rabbiin akka sadarkaasaa ol fuudhaa falmataa keenyas nama akkasii hedduutu tafiisaa guddaadha. Waa'ee Ustaaz Ahmed Najaa gaafate jechuudha. Basiiraa kana maaliif jaahilni? Sa'a baluu basiiraa jechuun nama argu jechuudha. Dura basiiraa jechuun hiikan si bahe. Basiiraa jechuun Harkaa jechuudha. Harkaa jechuudha. argaa jechuudha. Isa argu jechuudha. Hai. Harkaa Garreef maaliif maqaa kana moggaasan jennaan kabajaadhaafi. Namni gadamu qalbii keessaa waan qabu jecha waan qalbiin argu jecha Harku amata ga. رب سبحانه وتعالى ما جبر فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل Qulubul قلوب lati fi sudur. سيغالي إجامتي إجدارات نمغرتي تخيطا سنين بغي Naam, naam. خناجة أرقا يجون تخيطا سنين بصيرا Sani. Akkasii qoraan qalbii darbu keessa inshaallah mee falmataa dura waan takka waan hin jiru jechuudha. Falmataa malee maqaan jiru ni jira. Akka lootu ni ta'ame. Muhammad Musa Robat. Biar dalam apa tu itu je. محمد موسى أنا ما خرب المام بتبالي Maka Rasul. Insyaallah insyaallah. Me ani nanu Quran sekali jadi. Quran lagi jira, mana Quran kita mana. Harap Quran nanu Quran tanah ni ban, arti ni ban. Quran nama gagisitan. Quran bodoh khitabat tifufun. Quran mau kena jejebis ini Quran nama turban jira Quran. Quran turban lah hati aruf ni tiada orang ban. Haruri kasiwan kasih ilmi kaisa gafagatani. Tibutan gambar sirri teman tanah Quran kaisa rehuni lalle. قرآن دومن ممكن ومو آيات ما أنا بدي Untuk masyaallah. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله أيوة مثل Hayong kara kitab beracun jirti. Syekh atau alim kitaban birati di sini. Ya bo yon wadu bade. Persentan. Fed marabbi na kaisa khaydin ittisene maliya. Tartiban sagantani Syekh baru dage tartiban gartiya kama ulama nu kayde demani ni barna diga ati tartiba barnote dile senen yu. Aye. Luga yu khut banutat. Fed marabbi na kaisa khaydin qur'ana man mata hafaze maana sadis irade debade irhedum ga jabdun isa kana tifatu dana fa makan. Kayon ti mudameta. Dabalata ati kaydne wanta katak ati bulu khafi riyadas jajal kaben gira. Ati riyadal le bakatum atumure bulu khat tipona hafa. Ati bakatana kaisan jira Acumaru tifuti. acumanu akka fedhitiyat sila honga saga he tuni fedhitiyya yo rabbina Ada istilah paling buanin PGF ya wasilnya ada uji itu insyaallah agar fulduruti. Syekh malle yaqulu. inshallah rabbinu fena honga sagu ya kayoti guddola Insyaallah. Ya ada tisyote. Agize nama Quran kan kamu wae fardu ta'ala kamu itu juga itu kata. ayo Dia khas ini namu tak hisab jauh. Almatan arti hisab ya ada jujur ya ada jo. Arti hisab tadi itu arti ala jirta mombe sih. Akami dibita, akami la tangga kita tahu dulu. ay sirri da uga baga naga fate falmatan arti alam arti resani be ga fiyatu dalanun da balad malembani Baiklah. debin sakana ta Kami. akami yo jette duranti yevan nanti sabafi biya ko harati amantin da bala roga amantiti artin heddu balla malifi gara sabah sebelum moto kutte biya rangara biyo le sat kutte joti yevan nanti malif ga amantin sabat ko hamti amantin tabi yo le sat ibri
sanifu isin hagan takambal fadde mali do yatega amantin tun on sabafi amantin ahmatu qadda bawndandi bala suma wan tatif bala suma wan tatif hanggang duran kapso sabarat ti hawasa damay suf karra jala gamanatis amantas amanti ratis war rabbina dande si rogo humdanu de mo yabaju da fa ani bo pida ishade takalli rawlin khayyat takalli rawlin kadu desu berbadi wonni arti hisabi jani wonna jani jirtu farmatan arti ni balbi fatimale arti hisabi wonni jani balbi fatimale so wonni me gamar ma won kabate odona no tan fagal de jo wonni ru gaba du kaysa tiyu gaba de jirtu wonni e gara wasni awasin ga buri sani be gama kaysa ngizi farmata jambana be akaya tapi karena itu namni amma tiga wonni mo farmatan hawasa kana himu fi wonni na bet himu gara garum ma malif hawasa garte inni rabu fi sani itu sani wajin warad durang garte baka alama han to sani wajin garte ogari bi isar rada ganna fi rada go isar rada go gara garum namni waso di fi rabbi tim diloni arti isra arti na kayta jirade hawasa kana gad barsu hadda hawasa wanga nama gitu ga fi sirri to dole namno do ate do rabbi sa jo jole do rabbi wolin dan do wan sila rabbi ni fenen dele khara arti din hawasa haddamu idan dai akaja badan tamay genya arti hawasa itu berbajisa kaisa udini berbajisa malif yo kajetan tadi haka rabbi ngabro taragabu fi haka gabro ni rabbi ragabu kharaga babaan khara hawasni be kharaga babaan hawasu bachi surat gaira timur taisa malif malif kenya mama yo muhadarat kau waltachi gorsa takarati ummata aferte hawas kana ranam du fumuras hanguma du fesanu namni wan dagehen abate mana tinggal gurra kalbi kau irhedun gurur kau fa jira mire gurur kau fa jira kau sabore kumal jan itu sen arti kan hunda khara ini ramfatun dari kana hunda wa in hula itu do ite hawas hunda hula ti sente onne sar do ite qalbi raftele damar sura be siyo feite wala lo umide site wala lo fi yadro umide site hoga hawasa ergite gara dramatinis gara filmitinis arti ne hetu baya kana dini gumachi teje eti yada wonni hari ne mantra juru filme diotana sida takakile sana dewu sida sun dekika takkan kesan dekika takkan tahun sanati dek mata kiti santu dalagami laki-laki YouTube dalagami sammare hetu la fajira amma takopoite studio sente baate itu te tum takopoite mantan arma ga yorabi torbe kana dia sulate nyu ta tiga tseli tararum tajira tum le wan klipi takagawo klipi takagawo klipi wan afan jara tinda ala jani video dai ka shani dai ka jaha akas sunama be sasiti sum be sasiti akas gai tuni mashina siti ya daga furgone dum bodar lo jora kana gara bodati ti wahid dutu wala wahid bandu fa rabbin wargarra wahid dutu insyaallah taala kawasati hawasa ya ayi hawasa kaya mana shi dan ka bagal laki faka min kala kiti kan wati garte sati simar bala mana du fomo ganda dire na kana du fomo wanga ka akan buru dem dan amada ko amadati wani ni kawati fe na wala dadi kana wajak inu Quran be ko riro ini sabi Quran riro jijit to ko kana bu shidalle ta jalka bagi asbang Quran na zuwa ana aja basa akan godani akan yadani akan bagi asbatu isinir ramal tu mawan tan asbasu hawasan ramal tu mawan ju gafi je ko kamti na jahi sibil gafu ma gafi do munda tibe gara munda nuna edu ti rabbi Facebook aktis YouTube aktis bara aktis rufu tes insyaallah rabbi berkara video tinda gamte gara insyaallah kas sagere tu ayu tergamela hujram taklif indal gamte amma takka audio ne ati lafa ni yittika bare dum jila rabbi
Nuzandesina nak pura nuzandesi of nuzandesi. Abdallah yaadaan qaba asirratti yoonii fi falmataan hangana qindeessu taate hawaasa ramaltu eegamee chulee numa jirtu jiru. Amma kilipii takka dalaguun lafaatii hangama kan of eegsisu hin beekne. Falmataan mo'anyaa sana galee deemuu isin kabiraa akkasuma itti akkasuma hojii itti baaftan. Oyiruu tuuba baatanii sin garra ni beektu. Akkasuma. Viidiyoo takka ashii kun soddoma kuma afurtama akkan kun shantamsiin jabbaddame finne daqiiqaatti nashiidaa takka sagalee waraabu ashii kun kudhan akkan kun shanii olee yoo xiqqaate sagalee dalaguun qabeenya rifeensa sossoo'u si feesisaa deemuu jechuudha. So gamanumaan akka afeerratti yoo dhugumaaf aartiin falmataan hojjetu hawaasa keenya feesisaadha jedhan akkaawuntii tanarratti akkaawuntii as jedhamu tanarratti namni falmataan hin dubbatin jee waraana qabu jiru irraa ana immoo hojii dhaabbata akkasitti hojiin akka itti fuftu hojiin tun falmataan hojjechaa jiru kun feesisaadha jedhamee yoo fayyadamu taate akkaawuntii tanarratti deeggarsa gootanii hojiin tun akka itti fuftu shoora keessatti akka taphatan akka hadhatti miti akka itti taphatti akka beektu. Itu beredati. Sakofa miti. Ujuma gartee sagantaa kan dishidan irraa bitee gallake fuje. Peejii na jaajirratti minoo biraa qabraa qaarachuu ladhiisi. Peejii mana jaajirratti sagantaa kana goonee guyyaa san qabneetu liif namuutu hawaasa kanaa dafee irra itti qophoofnee osoo ni fi Sambarenis ninge kasa kasa marenis ninge yo alim shay bifatanitti Inshallah. mari biasa mari hawaasa afirani kasi godhuudha. namni zoom varratti hirmaate varratti hirmaate Ukalali varratti waan dhufeetu malee haa gartee lafatti maayikii montaaroo godhatu osoo ta'e bifatanitti boqo hedduu bareeda sagantaalee hoggaa gurri tokko ta'e bakka amma falmataan beeku Mungkinallee yaabbachuu nama barbaachisa. barbaachisa. Wajji oollee halee ani humnumatii yaaniin dalagaa haasoo interview barbaadan san godhaatu dhiisaa jee akkasuma ani feene Waan na beektuuf. akkasuma feene namni aartiin tun bareedu naaf bareedina inni falmataan jiru waan kaan keessatti hawaasni keenya gargaaraatu qaama biraatti illee waan biraa keessatti nama gargaarsa kanaaf gargaarsa falmata kan ta'an gargaarsa aartii kana hawaasni keenya gargaarsaadha karaa biraatiin akka Abdullaa jiru kanatti yoonni manni haalli nuu mijate Facebook irratti garee Zoom irratti garee Imo irratti gareen jirtu yoo jiraatte namoota maasifnee achirratti inshallah ni dhufna. Abdullaa carraa siyaasa nu gaafii bira. Ayyee fakkeenyaaf nama bakka tana keessa jiru nama gartee quraana cinaa hin jirre nama quraana irraa fagaatee kan islaamaa ta'etu quraana irraa fagaatee jira. Nama gartee amantii tana hin qabne gartee quraana kan hin beekne nama quraana kana mi'a asaa islaamaatu haa ta'u islaamaatis hin ta'in nama kana fakkeenyaaf quraana kana hoggaa mi'a asaa garte hoggaa wana garte mee dhaamsa jedhamtuuf. Wallahi ani waan kana ibsuuf jechatti hin qabu. Maaliif wanti nuti biyya kun Eebbannuma mi'aayee jila kanarratti turtanii irra caalaa beekumsaan maalitti ilaala seete ilmi namaa bu'uurri beekumsaa waan uumameef beeku. Waan uumameef beeku maaliif hin uumame inni na uume kun maaliif na uume maalirraa eeggata ammaan isirraa eeggata beekuun barnoota bu'uuraati. Bu'uura barnootaati jechuu barbaade. Saniifuu keessaafuu namni maaliif amantii quraanni hariiroo gabrootaa fi rabbii jidduuti. Namni hariiroo rabbii isaatii fi isa jidduu hariiroo hin jirre ani akkaan jeetti ibsuun beeku bara. Hariiroo rabbii isaa jidduutti uummachuun ilma namaatiif dirqama. Dirqama yaallee quraanni waan gartee ergicha rabbii keenyatti dhaynu waan taateef hedduu ilma namaatiif barbaachisaadha. Maaliif heera addunyaa akiraati. Seera bal'aa. Keessaafuu wanni hin barbaadu waan aartiin keessaafuu aartiin islaamaa laala. Akkuma dirqama sabaa bahanii gumaachuuf maaliif seenaa yoo hawaasa keenya ka gabroome yoo tetteenye seenaan nu gaafate jedhanii irra hedduu qabsaawame
diini irraa ta'e kan gaafatu rabbi seenaa kanama gaafatu rabbi fi seenaa kamtu roja baga gaafii seenaa jalaa bahuudhaaf tattaafallee gaafii rabbi jalaa bahuuf tattaafachuu dhabuun wani dhukkuba rabbi dhukkuba kana nurraa haasu gaafii rabbi jalaa bahuudhaaf artiin tattaafachuu qabdi jeetin hara kanaan asumaanii waamichi dhiyeessan artiif mee jiruun teessan falme jiruu quraana duraatiif quraana duraa hoggaan jiru islaama namni islaama itti buutanii quraana hafazuuf tattaafatanii itti seenuu kanaafi quraana tana dura waa takkaa miti akkasii bari jiruu takkaa miti jiruu teessa yaa'oo dhageeffadhu waan jiru waama biraa waan asii harkata waan biraa dhiisi namni rabbi wajji haasa nama wajji haasa'uun fedha Allahu akbar namni haasa'u rabbii bare billahi bare haasa'u namaan fedha kabaja ammaan kabajaafin simadhee nama dhufe teessisa malee dhiiroon irraa fiigee jammaa wabillahi alkarim hagaan takka nuti waa rabbi namni haasa'u rabbii bare bakka tanarra jirti Allahu akbar nama tokko nama sheekhaati khutbaa tokko kalmoo doon karaa deemuutti maqee dhaggeeffadhee maal jedhee ta'a yaa naggaadee teenya ani jedhee darasaa hedduu qaba nama sheekhaati majlisa naafi darasaan teenya tun guyyaa kana guutuu Allahumma salli ala Muhammadi wa ala alihi jechuu tana isin halaala jirtanii hin garre malee waan isin galgala hogga gatteessan maallaqa guyyaa dalagaa ooltan maqala keessa asutanii hisaabdan gammachuu isin sanii gammaddan caalaa Allahu akbar waan nuti kanaan gammadnu irra guddaa hoota laalaa jechi sun na qabate barbaadu rummaa waan naggaadee tirfi akka ittiin gammaddu caalaadha namni quraana qabu namni kitaaba taa'ee muxaalu gammachuu jiigalaa eega baroonni tirfi duniyaa tanaaf adiif maali gammachuu harka wallahi dhuguma baanta warabbi shaayii anama namni narra duruu isaanii jiran ta'u Masya Allah. Ijoollee hoggaa waa'ee gartee kitaaba dubbisuu hoggaa dubbata. Inni tokko saahiba gaarii yoo barbaade saahiba hoggaa si bira jirtu gaarii sii dhaabdu ka hoggaa si dubbatti si naman ka gartee karaate qacaru ka harka si qabu ka si tarkaanfachiisu saahiba akkasii yoo barbaade kitaaba qabatu kitaaba maali jaga Qur'aan ni gaa Qur'aan ni gaa caala haa guutaa kashaara mu'jiza Qur'aan kun mu'jizaadha jechuun ni beekta nama gartee lafzii qara'ee nama gartee ma'anaa hiikabe lakkuma Qur'aana beekaa deemtuun Qur'aan kun mu'jiza ta'uu isaati lakka gartee lafzii irras wayii ma'anaa beektu ma'anaa beeku irraa lakka gartee jettee gartee seera gartee afaan arabaa kana kan nahawii fi ballaagaa beeku lakkuma kana beektuun jechaa jirte Ramadan gak orang kata Quran ambil pada tadi. Baruan berai baca dia tahu. Masyaallah ya. Itu juga. Nama tu ani arti betul nak kisah tiada ibu. Ama arti Islam kan ni. Itu masuk dalam kategori. Arti Islam khayun isi dalam satu versi. Gak Rasulullah tille. Akas. Wari walaloju wari syi'ri ju. Qala al-badru alaina min thaniyati al-wada'i wajib syukru alaina ma da'a lillahi da'i. نيجي لقى مثلا اللي أصدق كلمة ما يجي أصدق كلمة قالها الشاعر جتين كلمة قنفمة كلمة لبيد نجي كلمة لبيد نجي جت لبيد نجي الصلاة والسلام دوبا أدوني في نما أكا ولينا منقول akka daansii kana godona mangoone dhaamsa dabarsu achi keessatti wama silaa quraanaa fi hadiisa keessatti arkan kana afaan silaa hawaasni beekuun fassaranii afaan oromootiin walaloo godhanii yeedalatti godhanii jechuudha amma karaa muuziqaa wajji wal fakkeessuudha odoonii fi silaa waan ja'amu san ma'anaasi sirriitti hin beekne jechoota shirkii keessa godhanii jechuudha waan akkana kanaa kanaatu babal'atee jira Qur'aan keessa jechoota silaa lakki quraana keessaa miti namoota warra ijoolleelee amma uftu tana gartee muuziqaa nashiida baafna jedhanii muuziqaa hedduutti dhawanii gartee muuziqaa hedduu isaa xiqqaatu isaa itti dhawanii muuziqaadhaan dhawanii garagalchanii tapha ijoolleetti qo'u jecha shirkiitti keessa jechoota jecha gadi kan beekne waan kana qabila tabe aartii jettee fudhatama aartii bit harti malee ta'u sun ifeeggannaa barbaachisa ati waan jedhan beekaadha maal jenna namni wanni beektu tokko hawaan beeku dubbatu tokko numa dubbataniif dubbatu jira. Ite kanas adda baafatanii hojjechuudha feeti
ijoolleen teenyaas gorsa kennuu feeti gaa'ee nuus warra gartee gorsa kennuuf nu haa godhu isaanis warra nurraa fudhatu rabbi nu haa godhu hedduu eeggannaan barbaachisaadha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa tun sagantaa muuxannoo jireenyaatii munshida keenya artistii keenya abbaa keenya jechuu ni danda'a falmataa roorroo waliin jirra. Falme wanni mee gaafii tana dhiifa malee naa godhi hawaasa keenyarraa wanni eegu arti amma isin akka harree isin jekkuma keenya san yoo kadalee idan taate namni ija qabu deemee amma Addis Ababa deemeeti yoo Finfinnee deemeeti sagalee deemu asii deemtee cileetee gabana jechuudha hedduu lafaatii jabduudha namarraa fedha. Wajii hedduu si gaafata. Kanaaf istuudiyoon guddoodhaas hojiinsi istuudiyoon deemanii Sidon deemanii guddoodha. Guddoo kumaree kujannatti kilibbii takka si gaafachuudhaaf kun tarraa qaxaanti. gatii dalagan hin baanu istuudiyoo gadhaabu. Istuudiyoo gadhaabuu banda. La istuudiyoon wanni si barbaachisu kaameeruma wanni kanaaf ni tabarooti yaa walii Yoo sagalee akkasii tanumaan baru. tabarooti irraa fagoo. Kanaaf Abdallahi naaf itti hawaasa taanuma. Uummanni keenya gamanumaan dhalootaa roorroo bira taa'ee isin haa dabarsu. Yoonni hojiin tun haa dalagamtu barbaadan taate akka harree isin jenni kun masbara kan dubbatti akkamitti dubbatti gaafa wanni tun dhumte anaatu isin hime inshaallah. Namni sagantaan amma jalqabate tun itti hafuuftu jedhu istuudiyoon takka dhaabbachuun laal yoo gimmiin deema Abdallahi maayikiin tokko qarshii 50,000 akkas maayikiin jiddu galaa kompiitarri qarshii 50,000 Jiddu galaatti beekaan kuma dhibba. Khalqallaa kun dhibbaa Bareedaan isaa. bareedaan isaa. Ture gaama sanuu ana man beeku. Ampliifeeraa jira sagalee baasu kanaaf kun amma ampliifeerri akka mana keessa nuti dhageeffamu. Almost amma waliigalatti 500,000 naannoo sana istuudiyoon sagalee hangana ni geessi. Sagalee wanni baasu amma sagalee baasu kun shanti manatti jiippaas inni maqaa shumullaa kun sadii kun istuudiyoo gizee ta'e abbaan tokkichi isaa qarshii 50. Istuudiyoo takkaa jechuudha. 50 akkas feessa. Kilibbii malee. Kilipii malee, viidiyoo malee. Yoonii fi dandeemee istuudiyoo sagalee qofa odoo manaan baane dalaguun akka mijaa'utti yoo gadhaabnu taate. Kana qofaa miti mas quraanaa waraabama. Inni quraana ergaa akkanatti hafazee quraana falmataan quraana nu waraabuu qaba. Achi booda nuun jala deemee falmataa gaafatamaa waa dalaguudha. YouTube irrattis gorsa adda addaa dabarsuu danda'amte. Hogga dalagamtee hoggaan yoo istuudiyoo tun gadhaabbatte waa hedduutu laafate. Roga adda addaatiin fayyaduu dandeenya. wanti kun waan salphaadha. Waan kan dura waan hedduu godhee jira. Waa hedduu godhee jira. Ijoollee amma nama gartee dhukkubsataa adda addaa kan nama rakkatee wallaanuu kanarratti waa hedduu godhe. Waa hedduu gaafa salphaadha. Waa sirrii baaraadhis. Gartee hospitaala guddaadha. Hospitaala gartee qalbiidha. Hawaasa kana wallaanu jechuudha. Dhugaa istuudiyoo kan dhaabbate jechuun nama meeqatu itti dhimma ba'a. Quraanaa itti waraaba. So kanaafuu kun hawaasa hojii wal qabne hawaasa bal'aa kan nama qabu. Hawaasni baaraa. Amma falmataan kana dalaguu jedhee nama ijoollee yaamee naan deemaa jedhee asii deemee Finfinnee bahee gad deebi'ee kilippiin dalaga jedhee mas hedduu dararaa qabdi. Namni waan kana keessatti qooda fudhatee quraana keessatti qooda fudhatee jira. Daawwaa keessatti qooda fudhatee jira. Amma nashiidaatti waraabama. Isa qofaa namoonni biraatti illee dhufeetti waraabata. Quraanatti waraabama falmataan. Quraana hasaa qofaa miti quraanni nama biraatti illee dhufee bilatti waraabama. Kanaaf waan kana keessatti nu jabaadhaan amma dura gaa akkuma bareedatti hin beeku hawaasa keenya waa hedduudha jalaa qowwaatanii namni gaa nama akhi nama waan dhufu beeku jechuudha fi qaalfadde malee ni godhan jechuudha baay'ee sanni tolu jira. Inshaallah sagantaa teenya har'aaf qabannee yoo asirratti gabaabsine bareedana fakkaata yoonii fi gaafiin biraa yoo wanni jedhamu jiraanne carraa takka takka isin kennee sagantaa teenya godhanne inshaallah. Akka biyyatti ani gaafii falmataa irraa qabu hawaasa kanarraa gaafii hin qabu jechuudha. Falmataa jechuun guddaa keenya hin qabu. Bakka inni dhufee ni beektan bakka inni ma jiru ni beektan. Kanaafuu nama akka falmataa kana hedduu jira jechuudha bakka biraa. Nama akkasii sanillee asitti wanta godhuudhaaf as harkisuudhaaf qabeenya guddaa kana jedhee nama kana gajjabeessanii nama kana gajjabeessanii gatii isaa baruu qabu. Dhagaan hoggaanii fi dahabni hoggaanii fi gartee cirracha keessa jira. Keessa ta'a cirracha ma fakkaata. Hoggaan immoo gartee namni isa beeku ol baasa. Bara kun dahabaa kan
hoggaasanii gatiinsaa gartee nama gatiinsaa beeku rakkoo si baasa. nuti nutis Ahmad Najaash waa'ee aartii beeknaa gartee waa'ee gartee sagantaa dalaguu waa'ee kana aartii waan beeknu jecha waa'ee quraanaa waan beeknu jecha gartee kanaacha waa'ee waan beeknu jecha gatii falmataa kana hanga tokko hubanne jennee yaadne nama nurra hubatee hawaasa kana keessatti hedduu baay'eedha jechuudha. Kanaafuu isa kana haa jabeeffannu kallattii dandeenyu hundaanuu isa kana haa jabeessinuu dhaamsa deemu qaba. Baiklah, pertama Yoni fi ada dua kawasan. Cara sini kan mana? Yo awasan tatu ni kita bisa nanti. Cara sini. Wanni berada dalam sini kabu jerat wanni itu jelas esenu fitan ya anak fitan itu perlu. Aku wali galat tiga orang pidi wanjal kami kana si buya ham di sini ya terus buya makan boleh nampak kan? Kita buya terbuka ya. Kilipi buya terbuka. Nafe tilafati adubun. Akasi. Kilipi lafa jirti memang tak. Bilafati sun. By the way, bakit ti older binudura page format ada arah begitu ni bana. Baname coming soon khaira besen. Ye ana share sini gona page hijarati gona achi lantan kilipi page hijarat sul darbina gamara sul darbina wali share gona linki wal jala buta sirriti obisa. Namu awas ni nyamba. Wal jala buta sirriti YouTubers baname jiru YouTuber nu guditan amma tan aku batan isin gasina najalan latan insyaallah akasi wani birayo akasi insyaallah akadam satu majirati hilib matakiti tanan ajalun musmanda dinan hawas kenya burra kalbi kau burra kalbi kau mujaga sani ijo usakab du nu dawatu isanga fanna sanifu ga Europe je tatna boda si balina walid de bina roba hedun harka gamna at roba heduran harka gamna walid de bina nus warra warko ko batura garab bina guru akasmat tiga ori amadura de gorto ta kenya dis ar borus de gorto to kenya je tna beta sakas ori ga mahal तुम भी बड़े तुरे देखते तुम भी अजय में कहिए अमर को तो बचुला अमर तो हिंदू पता हिंदू पता jadi बोल बोल बात आज बोल ये दिन serius mani fakanya waro so fakmadan sirba hariya bahasa so jan lel gani dili dekat agar dia shub bisani kabani oh zanjir warri garte mujidoni ilman raya abba bacha ilman ustad Ahmad Najaash ilman ustad garte warri garte nashida ka jello beedinga gare na lille ni amlo ko kala batanji khana je cha ogusu kabdani nama onne kamne somban na yo onne daban somban na to mana kanya onne sini kabda khana je jaga arra ka jello tiga maka khanyas garte arti udahana inshallah akai denin kaman man chala takkabar hawas kenya galu kabdi sabonu maaf gamadani utalu fi dini utalun wangarga adam bafam mali sabarabin nukan amanti sarabin nukan amanti sabni wangarga bahutan waru mari kan takhan itu kanafis itu suka tokko bisense kenya sele mom tule chasan kusan facaina agar basukom agar falmata sabon mudrani san male sabon ma sabon ma jabate di kesan nukuti male asima sekarang arti Masyaallah sirri nungi sita nakabagay dati ayo sa lugo lo ba tuba jara kay jaga saganta akana tana aka afto kanurang goni si jenna jabatan bukanya sinabu gawas jabo gawalan ko kanta insyaallah wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi jazakallahu khairan barakallahu fikum Wahelli jiruuf jireenya gorsaaf yaadachiisni keenya magantaa guyyaa jabeenya quraana booharri keenya wahelli jiruuf jireenya gorsaa yaadachiisni keenya magantaa guyyaa jabeenya quraana booharri keenya